Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo saatanaaf qabnuun isinitti hima Annaymaa Umari. Ijoo keenya jalqabaatiin waboon zoonii bahaa godina Arsii aanaa Muneessaa ganda heeban laaqichaa bakka bosona gunaa jaamu keessatti gaafa guyyaa 13/10/2021 haleellaa waraana biltsiginnaa irratti raawwateen injifannoo argachuu ibse. Waraanni biltsiginnaa maqaa sakatta'insaatiin gandicha keessa bobbaafamee turuu kan himan jiraattonni ganda heeban laaqichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise miseensonni waraana biltsiginnaa lakkoofsaan 8 lola gaggeeffameen galaafatamuu himani. Miseensota waraana biltsiginnaa baay'inni isaanii 10 ta'an biroo madaa'anii kanneen 5 ta'an immoo achi buuteen isaanii dhabamuu odeeffannee jirra. Ijoo keenya itti aanuun godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Baatee keessatti lola waraana Tigraay fi humnoota raayyaa ittisa biyyaa gidduutti adeemsifameen lubbuun namoota hedduu dabruun gabaafamee jira. Aanicha keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi juntaan qulqulleessuu jedhuun waraanni raayyaa ittisa biyyaa baay'inaan qubsiifamuun nageenya hawaasaa goolaa jiraachuu odeeffannee jirra. Iddoo Cifraa jedhamuun beekamutti lola cimaa jimaata kaleessaa jechuunis onkololeessa 15 taasifameen hawaasa nagaa irratti humnoonni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuun lubbuu namoota hedduu galaafatanii jiru. Ajjechaa suukanneessaan Oromiyaa lixaa keessatti humnoota naannoo Amaaraa irraa bobbaafamaniin Oromoota qulqulluu irratti raawwatame agarsiiftuu diinummaa sirna biyya bulchaa jiruutii jaani. Qeerroon Oromiyaa godinaalee garaagaraa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Taateen tibbana Wallagga Bahaa keessatti mudachaa jiru suukanneessaa fi gaddisiisaadha. Gabaabumatti sirna olaantummaa saba tokkootiif falmu akkasumas isa sirna bara darbuu fakkaatu kanaatu Oromoo cabsuuf duula duguuggaa sanyii kana fakkaatu raawwataa jira jedhu. Sirni kun ummata harka duwwaa irratti waraana banuun faannoo naannoo Amaaraa fi milishaa itti bobbaasuun rasaasaa fi meeshaalee qara qabaniin lubbuu Oromoota nagaa balleessaa tokko malee galaafachaa jira. Sababii ta'eef falli jiru gamtaan taanee duula kana ofirraa faccisuudha jechuun dhaamani. Ijoo keenya birootiin kaaba Walloo magaalaa Kombolchaatti labsiin uggura sochii labsame. Waraana naannicha keessatti deemaa jiruun muddama keessa seenee kan jiru biltsiginnaan naannoo Amaaraa magaalota keessatti labsii dhorkaa sochii daangessu baasuu itti fufee jiraachuun beekamee jira. Ibsi bulchiinsa magaalaa Kombolchaa baase akka agarsiisutti nageenyaa fi tasgabbii uummata magaalattii mirkaneessuuf labsii ugguraa kana baasnee jira. Akka ibsa uggura sochii labsame kanaatti galgala sa'a 2 booda sochiin namaa fi konkolaataa kamiyyuu dhorkameeti jira. Mootummaan Ameerikaa gaaga'ama namoomaa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufeef kan oolu gargaarsa dabalataa doolaara miliyoona 26 taasisuu beeksise. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa akka jedhanitti erga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalee Ameerikaan hanga ammaatti gargaarsa namoomaa doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 63 dhimmoota gargaarsaa namoomaaf kan oolu taasiftee jirti. Gargaarsi kun uummata Tigraay miliyoona 6 hanga 7tti tilmaamamuu fi gargaarsa hatattamaa barbaaduuf oolee kan jiru ibsi mootummaa Ameerikaa kun kanneen keessaa uummanni 900 caalu beela hamaaf saaxilamee kan jiru ta'us himeeti jira. Itoophiyaan diroonii waraanaa Bayraktar TB2 jedhamu Turkii irraa bituuf gaaffii dhiyeessuu maddeen gabaasani. Bayraktar TB2 abbaan qabeenyummaa isaa Turkii yoo ta'u dirooniiwwan nammaleessaa dirree waraanaa jijjiiran jedhamuun beekamu. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti Itoophiyaan dirooniiwwan kana of harka galfachuuf adeemsarra jirti jedheeti jira. Lola keessatti dirooniiwwan waraanaa fayyadamuun garuu lammiilee nagaa gaagahuun yakka waraanaa hordofsiisuu carraan qabu guddaadha jedhamuun qaamolee kabajamoo mirga namoomaaf falmaniin irra deddeebiin qeeqama. Ijoo keenya xumuraatiin Afgaanistaan masgiida magaalaa Kaandahar keessatti argamutti dhoohinsa salaata Jummaa irratti mudateen
namoonni 37 caalan du'uun kanneen 90 ta'an ammoo madaa'anii jiraachuu miidiyaaleen addunyaa gabaasani. Suuraan masgiida Baayibii Faaxumaa jedhamuun beekamu keessaa ba'aa jiru foddaa fi balbala masgiidichaa barbadaa'ee fi reeffa namoota lafarratti kukkufee musliimoonni kaan ammoo wayita lafaa kaasan agarsiisa. Humnoonni addaa Taalibaan bakkicha tasgabbeessanii nageenya mirkaneessuu himuun namoota miidhamaniif dhiigni akka arjoomamus gaafatan jechuun Reuters gabaasee jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon arraaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Hangama kiyyaan nagayaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafan daawwadha.